Harka fuunee akkam jirtu? Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaliiti. Yaaqoob yuutuub chaanaliin qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo dubbisuurraa kaasee hanga barreessuutti, jecha barreessuurraa kaasee hanga dubbisuutti kan nu dandeessisu, kan irratti waliin barannudha. Akkasumallee barnoota herreegaa. Herrega keessatti waan tokko akkamitti jijjiirrachuu akka dandeenyu, waan tokko fooyyessuu akkamitti akka dandeenyuu fi kanaaf kana kan fakkaatan kan irratti barsiisudha jechaadha. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaliiti. Egaan kutaa kana keessatti kan waliin ilaallu qubee afaan Oromoo waliin ilaalla. Qubeen afaan Oromoo waa'ee qubee afaan Oromoo beekuu yookaan hubachuudhaan duratti waan nuti beekuu qabnu qubeen afaan Oromoo maal akka ta'e. Fakkeenyaaf qubee afaan Oromoo. Amma kun yoo ilaalte kun qubee jedha, kun afaan jedha, kun Oromoo jedha. Sadan kanaa qubee afaan Oromoo gaafa dubbisnu jecha. Qubee afaan Oromoo kana barreessuuf dubbisuu kan hin dandeenye akka barreessuuf dubbisuu dandeenyuuf kan nu dandeessu jechaadha. Yuutuubiin kun kan inni barsiisu. Yaaqoob yuutuub chaanal kan irratti hojjetaa jechaadha. Kutaa irraa keessatti qubee afaan Oromoo kana waliin ilaallame. Qubeen afaan Oromoo meeqatu jiru? 33. Qubeen afaan Oromoo meeqa waliigalli isaanii? 33dha jechaadha. Garuu kan amma waliin dubbisuu deemnu kun meeqa? 26. Inni irraa hafe qubee maaliiti? Qubee dachaadha jechaadha. Akka isinii galutti mee al tokko irra deebi'a. Qubee afaan Oromoo keessatti qubeen afaan Oromoo meeqa? 33dha. 33dha. Qubeen dubbifamaa meeqa? Qubeen dubbifamaa 21. Qubee maaliiti kuni? Qubee dubbifamaa 21. Qubeen dubbachiistuu 5. 5 fi 21 meeqa? 20. 5 fi 21. 21 iddoo 5. 26. Kanaafiyyuu qubeen nuti amma dubbisnu kuni qubee meeqa? Qubee 26 jechaadha. Qubeewwan 33 guuchisan sana 26tti daamanii 33 guuchisan kan maal fa'a akka isaan ta'an immoo viidiyoo kan biraa keessatti waliin dalagna. Viidiyoo kan biraa keessatti waliin ilaallaa jechaadha. Garuu amma kan nuti beekuu qabnu yookaan amma kan nuti ilaallu qubee isa kamiidha? Qubeewwan dubbifamaa, qubee dubbifamaa 21 fi qubee dubbachiistuu 5 kana waliin ilaallaa jechaadha. Haala armaan gadiin ilaallaa. Caqasaa yaadaaf qalbii guutuun nu faana bu'a isiniin jenna. Egaa isinirraa kan eegamu yaada guutuudhaaf qalbii guutuudhaan waan nuti jennuuf waan nuti barreessinu kana nu faana jettanii nu faana dubbisuudha jechaadha. Isinirraa kan eegamu. Yoo mata duree makaarraa kaane maal jedha kuni? Qubee afaan Oromoo jedha. Qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo. Mee jedhame? Qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo. Amma waliin haa dubbisu. A jedhame kana. A kun ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o
O, O, Pa, 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 Qa, 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 Ra, 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 Sa, 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 Ta, 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 U, 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 Va, 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 Wa, 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 Ta, 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 Ya, 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 Za, Za, Za. Galatooma. Mee jedhaa ammoo qofaa keessan jedhaa. Aamoo mee qofaa keessan jechuu yaala. Irraan balleessa mallattoowwan itti godhe kana irraan balleessa. Kun maal jennee? Maal jenne? A. Baay'ee gaariidha. Kun qubee A'dha. Kun kunoo inni walitti naanna'aa kun maal jenne? O'dha. O'dha. Inni kunoo inni asii ol galagalee dhaabatu kunoo maal jenne? Waa. Waadhaa jenne. Galatooma. Kana fakkaata. Kan dubbisnu jechuudha. Yeroo dubbisnu haala kanaan dubbisna. Maal? Qubee afaan Oromoo. Qubee afaan Oromoo yeroo dubbisnu haala ammaa kanaan dubbisnaa jechaadha. Egaan isinirraa kan eegamu tasgabbooftanii waan nuti jenne kana irra deetanii shaakaluu. Isa shaakaltan immoo waraqaa irratti barreessu. Waraqaa irratti barreessitan immoo waan jettan kana yaadachuu yaalu. Akka fakkeenyaatti qubee kana mee hin barreessina. Safaan hin jenne kana asitti dubbisne kana jechaadha. Fakkeenyaaf warra kana A, Ba, Ca, Da, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, O, Pa, Qa, Ra, Sa, Ta, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za. Kana mee qubee tokko lama keessaa barreessee isin agarsiisa. Kun kompiitaraan kan barraa'e yookaan bilbilaan kan barraa'edha. Harka keessaniin barreessuu barbaadan akkamitti akka barreessitan. Fakkeenyaaf luukii irratti gaafa barreessitan luukii haa ta'u waraqaa haa ta'u gaafa barreessitan qubee A. Kun qubee A'dha. Qubee A kana gaafa barreessitan jalqaba ulee tokko akka itti cibsitu tokko itti dabaltu kan biraa gidduu buustu. Kun qubee maaliiti? Qubee A'dha. Baa barreessuuf baa barreessuuf tokko itti cibsitu tokko immoo itti martu. Kun baadha. Caa yeroo barreessitan haala kanaan barreessitu. Daa barreessuu barbaadan immoo tokko akkasitti dhaabdanii akkasitti gootanii daan akkasitti barraa. Haala ittiin barreessitan haala ittiin qubee kana hundasaa barreessitan immoo viidiyoo biraa hojjennee walitti deebina. Galatoomaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaaliiti. Isinirraa kan eegamu yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu, laayik gochuu, sheer gochuu, hiriyoota keessaniin biraan geessanii asirratti akka barattaniif. Isiniin jennaa galatoomaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaaliiti. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.